Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatu nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Haddi viidiyoo biraa qabadhee isinii deebee jira. Viidiyoo kana hundi keessanuu hiriyoota keessanii sheer akka gootan abdiin isinirraa qaba jechuudha. Hunda keessan ilaallata waan ta'eef warri dhageessan ta'a garuu warra hin dhagayiniif hundi keessanuu sheer akka walii gootanii isinii jedha jechuudha. Innirree maal irratti kan jedhuuf haaluma yerooti wal qabsiisee warra biyya kamuu beeruut ta'ee biyya kamirra jiraateetiin amma yeroo ammaa kanatti rakkoo irratti kufee jiru mootummaan waan jedhe qaba. Akkasuma imbaasiinis seera addaa kan baase qaba jechuudha. Ammatti yeroo kanatti mootummaanis akkasuma afaan ofiitiin kan dubbate jechuudha. Yeroo kana warri biyya arabaa biyya kamirrayyuu karaa seeraan alaatiin baatan yeroo rakkoo irratti kuftan bichaa mootummaa yaadatanidha kan jedhame jechuudha. Warri dhageessan ta'a jechuudha. Afaan Amaariffaatiin kan dubbatame yeroo kanatti wanni nu isin gargaarree gara biyyaatti akka deebitan wanni nu isin taasisnu hin jiru. Sababni isaas nu ofii keenyayyuu Itoophiyaa keessatti nama 10,000 yaalatii jirra. Ofii keenya nyaata nyaachisaa jirra. Ofii keenya uffata ofii keenya obaasatii jirra. Kanaaf humni nu hin gahu. Kana obsa barbaachisaa obsaadha wanni jedhame. Irra caalee wanni dubbatame yeroo rakkoo irratti kuftan bicha mootummaan eessa jira jettanidha kan jedhame jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu akka beekuu qabdan yeroo kanatti wanni karaa mootummaatirraa gargaarsa argatan hin jirudha. Dubaay keessatti imbaasiin achi keessa jiru kan Itoophiyaa ijoollee baay'ee gargaaraa jira jedhame jechuudha. Karaa mootummaatiin kan jedhame Beeruut imbaasiin gargaaraa jira jedhame konsilaa waan gochaa jiru. Ani hin beeku gargaarsa isaan agarree warra ala keessa hojjetaniif yoo kan gargaarsa kan irraa argatan ta'e ani hin beeku. Garuu amma waliigalatti karaa mootummaatti ta'e karaa imbaasiitiin wanni isin gargaaree karaa Itoophiyaatti isin galchuu hin jiru amma yeroo kanatti jechuudha. Kana akkana yaa obboleeyyan kiyyaa warri ala keessa jiraatan ta'e warri mana madaamii jiraatan kan mana madaamii jirtan silaafuu homaa gochuun hin danda'amu jechuudha. Yeroo kontiraata keessa fixattanitti isaan tikeetii waan isinii muraniif karaa naa banamu malee isaan tikeetii waan isinii muraniif galuu dandeessan jechuudha. Rakkoon kun kan himameef yeroo rakkina keessanii qofa mootummaa yaadattanii wanni jedhameef warra ala keessa warra seeraan ala bahe jechuudha. Warra seeraan ala bahe amma yeroo kanatti waan tikeetii ittiin muratee gara biyyaatti deebi'u kan dhabee fi kan jedhame hundi keessaniifuu ifa isinii haa ta'u jechuudha. Akkasuma immoo sheer walii godha. Kanaaf hundi keessanuu haga haqimii keessaniitiin wal gargaaruu qabdanii waan mootummaarraa argamu hin jiru yeroo ammaa kanatti amma yeroo kanatti jechuudha. Waan argamu hin jiru nu ofii keenyaafiyyuu nama 10,000 ciibsineetiniin qallabaa jirra. Akkasuma uffata akkasuma nyaata wantoota garaagaraa isaaniif taasisaa jirra. Humni hin gahu warra ala jiran warra karaa seeratiin ala bahanii ala jiranii amma yeroo kanatti biyya koo achi keessatti biyyuma kiyya keessatti galee du'a warra jedhan kanaaf humni nu gahee isaan gargaaruu hin dandeenyudha kan isaan jedhan jechuudha. Kanaaf warri ala keessa jirtan akka walirra jirtanii wal gargaaruu dandeessanii akkasuma immoo warri mana jiraatan illee akka tasaa yoo kan baatan ta'e akkasumatti waan qabdanirra wal gargaarudha jechuudha. Kana yeroon kun hin darbata. Aduun yookaan mootiiwwan dukkanaa'e tokko akka dukkanaa'etti nafu lafti yoo dukkanoofti barii hin hafu jechuudha. Hin bari'a wanni martu. Kanaaf obsa barbaachisaa. Waaqayyo gooftaan obsa isinii haa kennu wanni ta'e makkaana jechuudha. Kana waan karaa mootummaatirraan bahee jennee mootummaatti iyyannaa maal jennee dhagahame dubbatame jechuudha. Wanni deebiin kenname kana waan ta'eef hundi keessanuu waan qabdanirraa wal gargaara. Akkasuma mootiyyuu waaqayyo gooftaan kan obsa isinii haa kennu irra caalii warra ala keessa jiraatan kan bakka bultii dhaban kan nyaata dhaban kan karaa irratti ba'an jechuudha. Mana kiraa kafalachuu dhabanii kana rakkoon yeroo kana immoo as keessa Itoophiyaa as Beeruutii kana keessatti konsila yookaan mootiyyuu imbaasiin Itoophiyaa ijoollee in gargaaraa jira jedhameeti dubbatame. Ani beeku kan gargaarsa kennaaf jiru kan irraan beeku jechuudha. Kanaaf wanni an dhagahee isin biraan gahu hundi keessanuu kan hin dhageenyeef sheer walii godhaan isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin immoo walitti deebina.